waan jettee Oromoon gaammaytu qaban guutu gadhii sallafa guutii eenyu sun takka ayyuu tana lam ayyuun akka anammaa jiraatu kanatti wili ol jettee ijaan nama laaltinatti fakkaatu. ሁለተኛ ስሜ እንዳጠር አልጠራም ጠጋብሽ ራሱ እንደዚህ ስነ ስርዓት ያይሽ ከነ ጉቱ መታና ለሄዋን ጉድ ወላለ ኦፊክ ያፍ ፊለዴ መራዴ አማ መራቹ ፍንዴ ማደሰ ሄዶ ዮ መራቹ ከየስ እንገመቺስ አሲም መራዴ ያፋዩ ሲምበርባቻ ዱፉዩዋል ምን ልታረጊናሽ ካንቺ ጋር ምንም አይነት ጸብ የለብኝም ደግሞ ታቂናለሽ አይደል በቃ እንዴ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجاح سني فيا جرتو خردتوتا في كوجمتوتا سيدورو بكم جرت تلتنجيني كي يكون الرماد سناجم بتشيسو سنين جتة ولد بنجا مالين دبي تجتشو كسرنا فوقا تكا هنجار نجم مده هنجم من يجوف جمتشونو وارد مدالم تقبضو har'a hedduu takka gammadee mee warri Sumayyaa jaalatan duraan dursatti warri Sumayyaa jaalatan warri gochi Sumayyaan har'a dalaydee isin gammachiise like godha warri immoo kun immoo tiyyuu maatiin ta'in subscribe godha har'a gaa Sumayyaan maasha Allah tabaarakallah obsaan aannan goromsaa dhugaa itti Oromoon yoo ammaaytu namni yoo obsee jedhe laal guyyaa takka waa yeroo meeqa aaree waa yeroo meeqa mataan isaa dhukkube guyyaa takkatti kafalaal dubartii jechuun takka Sumayyaa tana laal akkas ilaal Sumayyaa baga dalaydee si gammannee jirra ati urjii dubartootaas ilaal leecaati wallaahi leecitiidhaati hedduu takka sitti gammadee jechuudha maasha Allah tabaarakallah waan jettee Oromoon gaammaytu qaban guutu gadhii sallafa guutii eenyu sun takka ayyuu tana lam takka ayyuu gaafa dhiira akka ofiin argatin dubartii jabduu isii caaltuun argatin qabaa ganna dhiisa nan tuqina narran bu'ina tiisni narran taa'in ebede kaa jettee akkanatti ilaal namni isii addunyaa tanarra dhalatee waan isii malee jiru ani duraan yoo akkasitti ayyuun akkas godhattu yoo isiin dhiira kan boksii itti nayxee akkasitti ilkaan keessaa baaftu yookaan akkasii qabdee kaballaa itti gadhiiftu mucattiin tuni ispoortii beeyti karaateedha jedheetiin wushoodha jedhee akkasii yaaduu ture har'a gaafa dhiirti nama qabde akkasitti fincaan of keessa gadi yaasa jechuudha namni argitanii waan Sumayyaan goote laal ስቃል ጥርስሽ እርጋፍ ሽንታሽ ምን ልትሆኚ akkasi gaa kiloo akkasitti gaafa dhiirri sitti dhuftee si qabde fincaan diriyaa keessatti gadhiifte jechuudha ofirra fincaante ayyuun warroonni ani kana ajaa'ibu warni ajaa'iba na ta'u warroonni gaafa durii isiin akkasii boksii itti keettee ilkaan keessaa yaaftee ilkaan tufatee dhiiga ofii liqimsee callisee sun har'a gaafa Sumayyaan dhayitee akkasitti irra dhaabattee akkasii warwaachiftee lamu hulettanyaatti simeenti xaraalle alxaraam jettee akkasii isiin boottu san isin warra dhiirri gaafa san akkasitti boksii ilkaan isinirraa isiin yaafte sun akkam jettan har'a Sumayyaa jedhi mee gadi fakkeenyaan laal Sumayyaan har'a hedduu takka dalayte jechuudha laal kanaaf ayyuun akka anammaa jiraatu kanatti wili ol jettee ijaan nama laaltinatti fakkaatu wili kama akkanatti yoo Sumayyaan itti dhayite fincaan fixattee googiraa keessa micoituufi inee Sumayyaa bittaay galaalloo ijaan toom jettee akkasitti dachii garagalchitee maal ajjeesirree har'a Sumayyaan kaatee qab jettee tolfattee mana si dhufte akkasila nama waa mara fahamu jechuun akka Sumayyaa kana laa Sumayyaan akkasitti jaa'iza taatee waa mara tolfattee odoo isiin quba qabaatiin kaatee Yaman irraa qab jettee Itoophiyaa gabbuutee lubbuu nama meeqatiin taphattee sammuu nama meeqatiin taphattee Itoophiyaa jira yeroo takka Gondar jira yeroo takka Sana'aa jira yeroo takka eessa jira jettee osoo namni tokko ofirraa quban qabaatiin dhayxee warra gaafa durii akkasitti dubbiin lafa guutu yoo qaban guunne san aboo kaballaadha jaw namatti hin tolu hedduu takka namatti tola jechuudha karaatee ajaa'ibaa agarsiifte Sumayyaan har'a akkasitti ga'aayyuun
duraan qabanii dadhabanii afaan isii yoo haasa'u shahaadan isii Sumayyaa ta'e har'a mootuyyuu Sumayyaa milittaamataano ani wallahi kolfee hordoftoota kiyya taakka akka har'a kolfettiin kolfine yoo jedhe kolfuun malaama durallee ajaa'iba na fakkaate an Sumayyaa irrallee kan ajaa'ibe mucattii filima irratti talaytisan wallahi mucattii saniin hedduu takka mucattii san dinqisiifadha maallaqa isinii kafala jetteeni ayyuun tun lakkaa maallaqa irraan haftu hanguma afaanin iyyitu san malee mataa waa takka yaaddu jechuun 0 dhuftee fiilmii wayii dalaguu fi mucattiin hoggaa itti dhuftu dura maal jetteen duraan bilbiltee haasusiitti na fakkaata fiilmii wayii dalaynaa fiilmii dalaynuu san irratti maallaqa 200,200 isinii kafalanii waa'een fiilmii ittiin waraabanillee hin jiraa jettee akkasitti ayyuu bantee ayyuun 200,200 Itoophiyaa fudhadha fiilma dalagee harka duubatti na hidhanii jettee fiidee itti dhayte mucattiin tajaajilaati wallahi har'a yaalimaaf isinit dhufe malee fiilmii waraabuuf osoo hin taane garuu tajriibaa akka namni yoo itti isinitti rakkoo isinirra geesse akkaataa yoggaa namni isin qabee waa isin godhe akka itti ofirraa deebistan kana isin agarsiisetteeni kursii jala keettee ayyuu duraan akkasitti ana malee namni jiru kalee bal'ate sa'u yallam hayyuun akka anaan jiru goonni akka anaan jiru jette kursiirra gatteessiftee harka duubatti hiite sanuu bar waan si ajaa'ibu mee namni hangana guutuu sadarkaa kana guututti gowwooma sadarkaa kana guututti hin gowwooma namni filimni harka nama hidhanii harka si teessanii kursiirra si hidhanii filimni asi dalay dukamaati filiman jirre in agarre nu filima akkasii haa ofumaa kursiirra gatteettee harka duubatti qabattee mucattii shaatira tajaajibaati waan ittiin hiitullee ofumaa qopheeffattee shaanxaa ofii keessa kaattee dhuftee ayyuullee adduma qopheessitee hiriyaa isiitillee adduma qopheessitee kursiirra gattaa jetteen hoggaa isaan kursiirra gattaan ayyuun harki duubatti qab asillee kursiitti achi qab akkamitti nama ofirraa deebista jettee hoggaa isiin gaafattu laal namni hoggaa si dhufe laal akkana jettee akkas jettee akkasitti boksi itti buutee jettee hin bar laa ilaaha illallah ima fakkeessuun immoo afaan kuni tabban qabu jettee oromoon sun dhugaa laal akkana jettee akkas goote akkasitti itti buut maa ittiin bu'irree hoggaa Sumayyaa sitti seente hoggaa Sumayyaa agarte akkasitti fincaan googiraa keessa yaabtisan akkas goote akkuma dura haasattisan itti maa ittiin bu'in Sumayyaa afaan tabban qabu har'a si agarre ayyu har'a sirra dalaje Sumayyaa wallahi hedduu takkaan itti gammade mucattii saniin hedduu takkaan itti gammade an Sumayyaa dalaje Sumayyaan duraanuu itti yaaddee taa'i ayyuu an isin tuquu nan tuqinii jechaan turte har'allee yeroo makootti oseentee harka galfattee jette sanuu kaslaamataa isii dhoyite achitti waan lubbuun isii feete garuu dandeettu inni alla kaashim achi lamni mitnakaanyi ittiin isiin afaanuma nagaatiin itti haasofte jechuudha akka nama aaree miira keessatti dhugumatti ittiin gammade Sumayyaa wallahi nama yoo aareellee of to'achuu danda'u dubartii ajaa'ibaati maashaallah kanaaf hedduu takkaan cimina Sumayyaa hedduu takkaan itti gammade jechuudha baguma dumaashii ta'e taate hedduu takkasitti gammade maashaallah akkasitti ayyuu duraan qabaa gala dhiisaa ana malee namni jiru mee eenyutu maal na godhaa eenyutu na tuqaa jettee akkasitti bakka deemtutti dachii guutu san har'a likkii galchitee warwaachiftee har'aan booda maqaa kiyya dhayin maqaa kee hin dha'u maqaa kiyya dhayin maqaa kiyya dha'u maqaa kiyya dha'u aarsaa si kafalchiisa aarsaa na kafalchiisa wiliuma keetu maqaa keetuun tuqu hiriyaan isiin mootii yogguma isiin asin eneen Sumayyaa wallahi si jibbee odoon ta'in si arrabsu odoon ta'in ani waan kee takkaa kaasee hin beeku badaa kee takkaa kaasee hin beeku viidiyoo dalagachuuf malee maalii ta'uuf malee Sa'iidootu saahiba jaarta kiyyaati yaa salaam akkasitti namarraa dalagaa yoggaa namarraa dalagaa laal akkasitti nama ana malee nama waa gataa'iin dadhabde nama gatteessisu dhufaa jette Oromoo mammaa isa Oromoo sun dhugaa dabar akkasitti likkii galchite ayyuu qabaa gana dhiisaa jettu san har'aani odoo Sa'iidoon mana jiraate Sa'iidoo iyyuu waan dhiiftu natti fakkaatu Sumayyaa garuu immoo hedduu takkaan filima ati dalayde akka ajaa'ibaatti dinqisiifadhee kolfellee dadhabe akkuma sassi dinqisiifatanii hordoftoonni keellee ati dubartii obsituu waa mara qabdu fakkeenya dubartoota siin jennee siin moggaafne jira amma durallee urjii dubartoota siin jedhan kanaaf Sumayyaan ammaan booda waan silaa barbaachisu nama namni guutuun gatteessuu dadhabe ayyuu dhiirrillee itti bu'ee dadhabe
Sumayyaan irra dhayxee sa'aatii muraasa keessatti harka kennachiiftee irraa hiitee hidhannoo isiin deemtun maqaa kee dha'uun ammaan booda anatu balleesse dhiifama naa godhi dhiifama laa ilaaha illallah. Edaa ayyuun dhugumatti kanuma guutuu dabeetti gurra itti godhanii gurra ofitti gootee qabaa kana dhiisaa jettee nama sin beeynetti. Akkasii Sumayyaa hedduu takkaan sirraa gammadee warri gochi Sumayyaa isin jaalachiise viidiyoo kana laayik itti roobsaa isiniin jedhaa. Akkuma san immoo waan hedduu takka na gaddisiise gaa hiriyaa kiyya na gaddisiise Sayidoon. Haasaa Sayidoo hoggaan laalu mee laal waan inni haasa'u laalime. Ani garuu maraan garuu amma booda maraachuu deema. Har'arraa eegalee nu maraachuu deema jiru. Maaliif marattee kanaan jettan taate? Wallaahi laziim Sayid aarsaa hedduu takka kafalte. Obsa akka dhiirallee obsitee jirta. Waan silaa namni ilma ofiitii aarsaa kafaluu hin dandeenye guutuu kafalte. Achi deemte as deemte Itoophiyaa galte Yaman jirti jennaan Yamanitti deebite. Amma akira kinoo Sayidoo waan ta'u wallaalee haasaa isaa kan inni irraa haasa'eetuu fi akka inni amma itti jirtu an dura maraachuullee hin fedhe. Hin maraadhullee jedhe. Amma mootuyyuu ofii keessanii na maraachuuf deemtanii jedhe. Ofii kiyyaa fedhee maraadha. Mucaan akka waan sammuun isaa tuqamtee na fakkaata waan amma hoggaan qaqqabee laalu Sayidoon rabbimaan furmaata hafiduun malee akka waan inumaa maraachuuf deemu takka na fakkaata wallaahi laziim. Haasaa isaa sana hoggaa laala. Dhugumatti akka malee gaddee miira hamaa keessa seenee jira jechuudha Sayidoon. Sayi kiyya akkasiin barbaachisu baabaa kiyya. Hedduu obsite guddaa ibsite. Sumayyaan ayyuu tumuu miti mataa isii addaan fuutee yoo qaxaaqatte maaltu si aarsa? Sumayyaan bar haadha warra keetiiti. Haadha ilmaan keetiiti. Ka isii barbaacha jecha aarsaa meeqa kafaltu takka Yaman deemtu takka Itoophiyaa deemtu yoo Sumayyaan Itoophiyaa jirette Itoophiyaa deemtu yoo isiin Yamanitti deemte Yamanitti as deebitu yoo isiin Gondar deemte Gondar deemtu aarsaa meeqa kafalte? Aarsaa meeqa kafalte akka ilmoo dhiiratitti? Dhiiraati wallaahi laziim. Wanni ati harka si kennachiisee ayyuu Sumayyaa akkas gootee manatti itti seentee tumsiiftee jettee ati sammuun si dhukkubduu maa inni maal si dhukkubsa sammuu? Ayyuu waan isin taateen beeytu akkam si godhaa jirtu hin beeytu si huumataa si marmaadha. Sumayyaa daran gocha Sumayyaan godhaa jirtu daran bar waan isiin si godhaa jirtu ayyuun jedhamtu si godhaa jirtu tuyyu hangana guutuu shir si godhee bar. Meelaan mee jireenya Sayidoo laalime nama kalee akkas jiru san har'a akkanatti godaanaatti kararratti galee nama kararra jiraatu ta'ee ay jiru duniyaa wallahi lazi yaa jiru duniyaa galma keessummoota namoo sirra waaru nima geggeessitaa jedhe artistiin jiruun duniyaa akkana qabdi laal kana guutuu mataan naannahee waan godhu wallaalee ofii kiyyaaf filadhee maraadhee amma maraachuuf hin deemaadhe Sayidoo. Akka har'a rifadhetti rifannees akka har'a gammadetti gocha Sumayyaa yoo laalu akka har'a gammadeen gamman haasaa Sayidoo hiriyaa kenna qaalii yoo laalu hedduu takkaan gadde jechuudha har'a wallaahi hedduu takkaan gadde. Hayi dadhabee isin lachuu isin barbaadu isin tuna maraachaa jira isin lachuu qilee seenaa jedhe jechuudha Sayidoo abdii kutatee jechuudha. Sila har'a guyyaa Sayidoon gammaduu qabu har'a ture sila waan isa gaddisiisan na dhibe malee. Hojii intalli tun irratti dhalaytu kan ganamaa galgala itti iyyansuma intalli tun itti iyyatutu Sayidoo mataa dhukkubsee jechuudha. Ani intalli tun waan isiin gootee wallaale Sayidoo. Huma isiin isa gootee wallaale jechuudha. Sayidoon nama akkanaatiin itti tura. Itti ganama itti iyyatti galgala itti iyyatti mataa dhukkubsitee mucaa akkasitti hayyuusan hanga xiqqishoo takkatti harka kennatu gootistee jechuudha. Sila har'a Sayidoon gammaduu qaba. Sumayyaan hadaamaa dhufuun ijoollee isii fuute ijoollee isaa guurtee biyyatti galuun bakka isiin jirtu beekunu waan inni yeroo dheeraa achi deemu takka Gondar deemu takka Gojjaan deemu takka Yaman dhufu takka Itoophiyaatti galu isii tana bakka jirtu barbaaduu deemaa turte Sayidoo kiyya baabaa hiriyaa akka hiriyaa kiyyaatti na siyaasii dhaama. Isii tana barbaaduu deemaa turte har'a isiin gaafa hadaamaa galte feetu ayyuu hatumtu feetu haa caccabsitu feetu waan feete haa gootu. Kasilaa gammaduu qabdu maaltu si maraacha
maal haa ta'u maratta mooyattee jirtaa bar injifattee jirta akka nama aarsaa kafaluu tokkotti aarsaa kafalte mooyatte injifatte lafaatiin kee ta'abiin kee ka waggaa dheeraa bakka sii ga'e bakka jiru argite Sumayyaan hadaamaa galuu argite ilmaan kee guurtee hadaamatti galuu argite wanni si maraachuun jiru jechuu baabaa kiyya maraachuun qabdu gaaf silaa maraatan ummaraan gaaf ilmaan kee bakka jirtu hin beeyne sanuu ummaraan jechuudha hin maraatiin baabaa kiyya wanni si maraachisu jiru yoo ati maraatte si maraata malee namni akkana zorri jedhee si laalu jiru jechuudha keessattuu intalli amma aayyuu jedhaniin tun Dunyaa teetiif si jala fiigdi malee qabeenyumatti qabduuf si jala fiigdi malee gaafa ati maraachuu miti mataa si dhukkube akkana garagaltee si ilaaltu kabiraasitti deemti jechuudha. Aayyuu jechee maraattaa isiif jettee maraattaa isiif jettee maraattaa Sayyidoo Rabbii jedhi. Sirraa hin malu haasawni akkana sirra leenee jechuudhaan akka nama si kabajuu tokkotti jechuu baabaafi. Hamileen cabse haasawni kee hamileen cabse wallaahi jiruma tanarraa maaliif jiraatan waan hanga jedhu takka ga'ee jechuudha. Kanaaf harka kennatin huma xiqqoo jettee mataa ofin dhukkubsin hin maraatin baabaa kiyya maraachuun kee nuti mootu yuu nu hir'isa ati maraachuun kee nutiif mootu yuu hir'ina yoo ati jiraatte ati akkuma nuti si beeynu sani bashannantee gammaddee bakka deemtutti jiraatte nuti nu gammachiisa maraachuu keetii miti daqiiqaa takkaa mataan akkasii dhukkuun barbaadnu jechuu baabaa kiyya waan akkanaa kana keessaa bayi sammuu ta'e jijjiiri wanni si maraachisu hin jiru ilmaan kee hadaamaa eega jiraatan jala bu'ii barbaadi hadaaman magaalaa ati beektu magaalaa itti dhalatte magaalaa ganda keetiiti jala bu'ii ilmaan kee barbaadi yeroo maraatan taree jira amma maraatin kanaaf ani amma Sumayyalleen dhaamsa akka dumaashiitti jaatitti akka nama kabajuu akka nama harkarraa nyaatetti siin jedhu aayyuu kaleessa akkasitti qabaa gada dhiisaa jettee namni guutuun waan si haasee magaalaa tana kontirool goote ati immoo har'a miila kee jala kufittee waan amma dura haasee dhiifama jettee gurra qabattee dhiifama Sumayyaa ammaan booda maqaa kee hin dha'uu siin jette harka galchite agarsiifte mitiire amma ilmaan keetillee Sayyidoo agarsiisi ofii keetillee gara Sayyidoo deebi'i Sayyidoo sadarkaa inni irra jiru agarte maraachuuf deema haadha ilmaan keetitti abbaa ilmaan keetitti abbaa kee abbaa warraa kee ka ganamaati sadarkaa hangana gahu geessisuun qabdu jechuudha amma yeroo Sayyidoo tajaajiltu yeroo Sayyidoo haala inni amma keessa jiru kanarraa baraartu yeroon isaa amma siin jedha Sumayyaa dumaashiitti qaaliif kabajamtu kanaaf hedduu akkasitti gammadee waan ati goote irraa hedduu akkasitti gammadee ana qofa miti namni si jaalatu hundi sitti gammadee kana daran immoo nu gammachiisuudhaaf yeroo Sayyidoo ati baraartu amma namni Sayyidoo baraaruu danda'u si Sayyidoo maraatu irraa oolchi Sayyidoon hin maraatin seenaa fokkataa keessa kufta seenaa fokkataa keessa kufta kanaaf baga rabbiin irra si aansee baga rabbiin mootiyyuu aayyuu jedhan san miila kee jala si deebisee siin jedha hedduu akkas irraa gammadee hordoftoota kiyya isinillee irraa gammadan filaa dubartii ta'e jedhaayyuu akkasitti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya inshaallah Sayyidollee rabbiin obsa haa kennuu fi Sumayyallee mootiyyuu rabbii walitti haa deebisu kanaaf Sayyidoo habiibii qaalii kiyya haala kana keessa seenini kana guutuu mataa kee dhukkubsiniiti ofitti deebi'i ati Sayyidoo kaleessaa ta'iiti lubbuu ta'e baraarisiin jedha inshaallah dhaamsi kiyya kun akkasi ga'u abdiin qaba hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isinilleen bakkuma jirtanitti jabaa ofii abbaa jabeeffatanii Sayyidoon jabaa kenna du'aa godhaa fi inshaallah haala inni keessa jiruu fi waan ta'u guutuu walumaan laallee ka walitti dachaanu ta'a isiniin jedha hanga viidiyoo biraatti walitti dachaanu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu isin jaaladha bakkuma jirtanitti hordoftoota kiyya